Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Boocaalati. Har'a kanan isinitti himu dhufe akkuma mata duree irratti argitan dhukkubni guba garaachaa yookaan immoo yeroo darbe kaasnee turre waa'ee gaastiraayisii fi waan isaa wal qabatu dhukkubni guba garaachaa yookaan immoo gaastiraayis kan jedhamu sun yoo maal ta'e namallee ajjeesuu danda'a. Kondiishinii akkamii jalatti nama ajjeesuu danda'a yookaan immoo yoo akkam ta'e nama ajjeesuu danda'an jedhu irrattan waan tokko isinitti himuuf dhufe. Egaa kana dura waa'ee gaastiraayisii irratti garaagarummaa guba garaatii fi gaastiraayisii irree isinitti himeen ture. Gubni garaa maal akka ta'e maaltu akkallee gaastiraayisii kana namatti fidu akkamittillee immoo akka gaastiraayisii kanarraa fayyinu kana dura isinitti himeen ture. Har'a haala kamiin dhukkubni garaacha wal qabatu kun keessattuu gaastiraayisiidhaan wal qabatu kun akka kamitti nama ajjeesuu danda'a jedhuun isinitti himuu dhufe. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Egaa I think ni yaadattu yaada garaagarummaa guba garaachaa fi gaastiraayisii irree ni yaadattu yaada. Guba garaan baay'ee mallattoodha. Mallattoo dhukkubaati. Dhukkuba hedduutu guba garaa fida. San keessaa ijoon gaastiraayis isa jedhamudha. Kanaaf gubni garaa of danda'ee dhukkuba osoo hin taane mallattoo dhukkubaati jechuudha. Kanaaf mee dhukkubni guba garaachatiin ibsaman kun akkamittiin nama ajjeesuu danda'u kan jedhu gaafa laallu jalqaba irratti otoo garasitti hin darbin akkaataatti gubni garaa kun yookaan gaastiraayisiin sadarkaan inni irra deemuun isinitti agarsiisa. Gubni garaa akkuma dura isiniin jedhe mallattoodha. Gaastiraayis. Kun otoo ittiriitiin hin ta'in gaafa hafu gaastiraayisiin wanni kamiyyuu haa fidu qorichi isaa fidu baakteeriyaa H. pyloriidhaan isaa dhufu gaastiraayisiin erga dhufee otoo hin wallaanamin gaafa hafu peptic ulcer disease kan jedhutti progress godha. Peptic ulcer disease kun ni fayyaa yookaan immoo innis tokko gaastrik kaansariitti progress gochuu danda'a yookaan immoo gaastrik outlet obstruction jedhamu karaa kanatti progress gochuu danda'a yookaan immoo perforate gochuu danda'a jechuudha. Urachuu danda'a jechuudha. So kallattii kanaan yookaan immoo haala kanaan deemaa jechuudha. Natural course of gaastiraayisiin haala kanaan deemaa jechuudha. So gaastiraayisiin kun amma irratti xiyyeeffannu gaastiraayisii irratti. Gaastiraayisiin kun otoo tiriit hin ta'in yookaan immoo irraa fayyamin hafee achi booda PUD kanatti jijjiirame. So achi booda haala kamiin nama ajjeesaan jedhu tokkoffaa perforation yookaan immoo urachuu jechuudha. Bakki luqqa'e sun garaacha keessaa bakki luqqa'e sun gadi luqqaati sun gadi fagaataa amma deemuun boodarra ni urataa jechuudha. Yeroo san sun urate jechuun keemikaalli akka haayidrookilooriik asiidii fi kan biroo kan garaacha keenya keessa silaa noormaalii jiran karaa qaama biraatitti dhangala'uudhaan sun immoo baay'ee ajjeesadha jechuudha. Keemikaal pirootonaayis waan jedhuu fi waan biraatiin namni sun du'uu danda'a jechuudha. Kanaaf akkaataan inni itti dhukkubni kun nama ajjeesu inni tokko perforeeshinii yookaan immoo urachuu PUD kanaan jechuudha yookaan immoo perforated PUD jennaan nuti. So tokko isaa inni lammaffaan bleeding. PUD kun otoo tiriit hin ta'in hafe ammas PUD jechuun peptic ulcer disease yookaan immoo luqqa'uu baqqaana garaachaa yookaan immoo mar'imaan xiqqaa gara olii jechuudha. So inni kun luqqa'uu sun yoo gadi fagaachaa deeme ujummoo dhiigaa bira ga'uu danda'a jechuudha. Yeroo san arterii yookaan immoo ujummoo dhiigdeebistuu bira gaafa ga'u ammas maal ta'a ni dhiigaa jechuudha. Dhiiga san namni sun akkamitti argaa dhiiga ol isa deebisiisaa jechuudha. Dhiiga akka malee dhiiga baay'ee ol isa deebisiisaa jechuudha. Inni sunis yoo otoo wallaanamee hafe dhiiga ol deebisee dhiiguu jalqabnaan
wanti dhiiga san dhaabu hanga hin jiraatinitti namni sun dhiigee boodarra dhiibbaan dhiigaa isaa gadi bu'ee baay'ee miidhamee aga duututti illee deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni biraan karaa dhiiguutiini jechuudha. Inni biraan gastric outlet obstruction akkuma dura isiniin jedhe gastric outlet obstruction kana horachuudhaani. Gastric outlet obstruction jechuun garaachi kun liqimsituudha jennu kun garaachaa kun liqimsituudha garaachi asii kaasee hanga asiiti. So namoota dhukkuba peptic ulcer disease yeroo dheeraa qaban kana ni fayyuu itti dhufaa yeroo fayyan san bakki fayye sun dhiphachaa deemaa jechuudha. Ammuma madaa'ee fayyu bakki madaa'ee fayye sun dhiphachaa deemaa jechuudha. Yeroo san maal ta'a bakka garaachi fi mar'imaan xiqqaan gara oliitti wal qunnamsiisu pyloric stenosis san jedhamu jira. Isheen tun dhiphachaa deemuudhaan booda baay'ee dhiphattee haga duudutti deemuu dandeessi jechuudha. Yeroo akkasii gastric outlet obstruction jedhama jechuudha. Yeroo kun jiraatu gaa maal ta'a dhukkubsataa sun tokko wal cabsaa qabaata. Wal cabsaan isa kanaa kan ittiin beekamu wal cabsaan isa kanaa baay'een qabu yookaan immoo hadhooftuun qabu wal cabsaa waanuma nyaate isa deebisiisaa jechuudha. Otoo sanii gadi ta'ee tarii kanaa gadi gad darbee kan ol deebi'u hadhooftuu yookaan waan akka magariisaa itti makamee ol deebi'uu danda'a jechuudha. Yeroo kanaa olii ol deebi'u garuu humtuu hin jiru jechuudha. Wantuma nyaate malee waan akka baay'ee yookaan immoo keelloo hadhooftuu of keessaa hin qabu jechuudha. So yeroo kun jiraatu gaa namni sun ulfaatinni isaanii hir'ataa fedhii nyaataa isa gadi bu'aa wal cabsaa isaa akka malee itti ba'ataa sababa wal cabsaa saniin immoo wal cabsaa san namni tokko wal cabsaa yeroo baay'ee wal cabsu keemikaala albuudonni qaama keenyaaf baay'ee barbaachisoo ta'an wal cabsaa kana wajjiniin ni ba'u jechuudha. Yeroo sun bahan kalee keenya irratti dhiibbaa guddaatu ga'uu danda'a jechuudha. Karaan inni ittiin ji'oon kun nama miidhu tokko sababa wal cabsaa saniin kaleen nama sanii baay'ee miidhamti. Karaa sanii namni sun baay'ee miidhamuu danda'a jechuudha. Hanga duututti illee deemuu danda'a jechuudha. So karaan inni biraa kaansarii garaachaa yoo jiraate gaastiraayisiin kun yoo kaansarii garaachaa keessattuu kan H pyloriidhaan dhufe yoo ta'e yeroo dheeraadhaaf kan itti deddeebi'u ta'e kan irraa fayyuu otoo fayyiin hafamee fi yeroo dheeraa erga itti deddeebi'ee booda wanti sun kaansarii garaachaallee diviloopu gochuu danda'a jechuudha. Egaa kaansariin garaachaa kana dura waa'ee kaansarii garaachaa isinitti himeen ture. Kaansariin garaachaa artis ajjeesadha jechuudha. Maaliif inni tokkoffaa kaansariin garaachaa dafee mallattoo addatti hin qabaatu. Yeroo inni immoo mallattoo qabaatee dhukkubni sun sirriitti mul'atutti already sadarkaa guddaarra erga ga'ee qaama keessa fa'aa erga faca'ee sadarkaa guddaarra erga ga'ee mallattoo sirriitti isa ta'uu beeksisu horata waan ta'eef yeroo baay'ee kaansariin garaachaa misdi ta'a jechuudha. Hin dhabamaa jechuudha ibin ogeessa jalaarree. Kanaaf karaan inni biraan ittiin nama ajjeesu kaansariin garaachaa kun yeroo jiraatudha jechuudha. Kanaaf gaastiraayisiin karaalee kanaan yoo otoo wallaamanii urachuu danda'a, dhiiguu danda'a, akka nama jedhe ji'oo waan jennu kana diviloopu gochuu danda'a namni suni kaansarii garaachaa urachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun arfanuu immoo wantoota nama ajjeesuu danda'an jechuudha. Kanaaf akkuma kana dura isinitti hime dhukkubni guba garaachaa kallattii sadarkaa kana otoo hin gahin hanga danda'ameen wantoota of eeggannoo yeroo san isinitti hime san isinillee beekuu dandeessu. Namoonni guba garaachaa qaban ni beeku of eeggannoo gochuu qabanii san gochuudhaan hanga danda'ameen immoo wallaanamuudhaan sadarkaa kana otoo hin gahin akka irraa fayyan of taasisuu qabu jechuudha. Kanaaf har'aanis kanumaan isinitti himuu dhufe fayyaa ta'a.